Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kamisa galgalaa eegaleera kan isiniif dhiyeessu ana Hamza Hussein. Sagantaa keenya har'aa keessatti dhimmoota qabanne keessaa mootummaan miseensota garee shororkeessummaan farrajee biyyatti yoo deebisu himata isaanii akkam godha ka jedhu. Hooggansa ta'u miseensa garee sanaaf namni ta'e karaa nagaatiin madatti makameen jiraachuu barbaada jedhee yoo dhufe gocha shororkeessummaa sanaan akka qaamaatti waan itti gaafachiisu qaba jedhee namanu. Weerara marsaa sadaffaa COVID-19 ka gosa vaayirasichaa Deeltaa jedhamuun uumamaa jiruun hospitaalli Yekkaa Kotobee yaaddoo qabu ibsateera. Kana irrattis gabaasa qabna. Badhaasa Afrikaa Open for Business ka argatte hooggantuu geejjiba Raayid waliinis turtii taasifneerra. Qondaalli mootummaa Itoophiyaa waraanni akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan maal jedhan ka jedhuu fi odeessaalee gaggabaaboos qabna. Nu faana bu'aa. Itoophiyaa keessatti weerara koronaa vaayirasii hammaachaa waan jiruuf kutaa yaala cimaa fi sireen hundi dhukkubsattootaan qabameera jedha hospitaalli Yekkaa Kotobee. Jalqaba dhukkubni koronaa vaayirasii Itoophiyaatti argamerraa kaasuun tajaajila yaalaa dhukkubsattoota koronaa vaayirasiitiif kennaa ka jiru hospitaalli Yekkaa Kotobee kutaaleen ciisichaa hundi guutee akka jiru hime. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Yaared Agdaw BBC'tti akka himanitti weerarri dhibee koronaa vaayirasii marsaa sadaffaan amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru lakkoofsa dhukkubsattoota haalaan dabalaa jiraachuu eeran. በአሁኑ ሰዓት ሶስተኛ ማዕበል የሚባለውን gosti koronaa vaayirasii haaraa Deeltaa vaayirasii jedhamu kun Itoophiyaa seenuu isaatiin walqabate lakkoofsi nama koronaa vaayirasiidhaan qabamu haalaan dabaleera. Dhukkubsattoota hedduutu gara hospitaala keenyaa dhufaa jiru. Kutaa namoonni haalaan dhukkubsatan keessatti yaalamaniin alattis kutaaleen dhukkubsattoonni ciisanii keessatti yaalaman yeroo ammaa dhukkubsattootaan guutamaa jiraachuu seeraniiru. ዋርዶች በመሙላት ላይ ይገኛሉ። Gosti koronaa vaayirasii haaraan Deeltaa vaayirasii jedhamuun beekamu kuni koronaa vaayirasii armaan dura turerraa saffisa namatti daddarbuu olaanaa cimaa akka qabu siman Dr. Yaared. ሌላውም ዓለም ላይ ዴልታ ነው። Addunyaa biraarrattis Deeltaa vaayirasii nama hedduu miidhaa akka jirudha. Inni lakkoofsi nama qabamu haalaan akka dabalu godheera jedheen yaada. Kanaan alattis hawaasni keenya dagannaa keessa waan jiruufidha jedheen amana jedhan. Yeroo ammaa kana hospitaala Yekkaa Kotobee ka yaalli koronaa vaayirasiitti kennamu keessatti namoonni 200 caalan yaalamaa ka jiran waggaa ta'u erga koronaa vaayirasii Itoophiyaatti mul'ate kaasee hospitaalichi namoota koronaa vaayirasiidhaan qabaman 5,000 caalan yaaleera. Yeroo ammaa kana namoota koronaa vaayirasiidhaan qabaman keessaa kanneen oksijiinii barbaadanii fi yaala cimaa seenan qofatu gara hospitaala kanaa dhufaa jira jedhan Dr. Yaared. Akkaataa daddarbiinsa koronaa vaayirasii irratti hubannoon gahaan jiraatus of eeggannoon hawaasa bira jiruu fi ilaalchota dogoggoraa dagannaaf saaxilan maqsuun hawaasni dammaqinaan gosa koronaa vaayirasii haaraa kanarraa of eeguu akka qabus dhaaman Dr. Waraana sadaasa bara 2021 naannoo Tigraay keessatti naannoo Tigraay keessatti eegalee baatilee darban ammoo gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen namoonni 1,000 lakkaa'aman lubbuu dhabanii miliyoonaan lakkaa'aman qeerraa buqqaaniiru. Ameerikaa fi UN dabalate biyyoota lixaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa waraanni akka dhaabatuu fi mariin rakkoon jiru akka furamu waamichi taasisaa turan mootummaa biratti fudhataman arganne. Qondaala olaanaa mootummaa Itoophiyaa akka ta'an ministeera deetaa ministeera maallaqaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi Tolinnaa garuu haala hangafoota olaanoo mootummaa biyyattii biratti hin baratamneen Itoophiyaa keessaa waraanni jiraachuu akka hin qabne himan. Firaafolii dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Ergaa fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barreessaniin ministeerri deetaa Takkaalenyi Itoophiyaa keessa nagaan akka jiraatuu fi karaa badhaadhinaarra gara fuulduraatti adeemuuf wayita ciminaan hojjechaa jirrutti amma booda Itoophiyaa keessa waraanni jiraachuu akka hin qabneef murtoon waloo haa jiraatu jedhani. Itti dabaluunis qawween callisiifamuu qaba jechuun humna guutuun Itoophiyaa ijaaruu irratti fuulleeffachuun akka barbaachisu himani. Yaada akkanaa aangaa'ota olaanoo Itoophiyaa irraa dhaga'uun amma dura waan barame miti. Waraana sadaasa bara 2020 naannoo Tigraay keessatti eegalee baatilee darban keessatti ammoo gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen namootni 1,000 lakkaa'aman lubbuu dhabanii miliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Tigraay keessatti sababa waraana kanaatiin namootni beelaan du'aa akka jiran naannicha to'atee kan jiru TPLF beekseera. Naannoo Amaaraa waraanni keessatti godhamaa jiru keessattis lammiileen beelaa jiraachuu mootummaan naannoo Amaaraa fi kan federaalaas ibsaniiru. Waraanni kun dhaabbatee gargaarsa namoomaa danqaa malee akka kanneen rakkatan qaqqabuuf dhiibbaa gochaa kan jirtu Ameerikaan torbee darbee qooda fudhattoota waraanicharra qoqqobbii kaa'uuf ajaja dabarsitee jirti.
Ejjennoo Ameerikaa kana TPLF guutummaa guutuutti kan deeggare yoo ta'u, mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu waan simateen fakkaatu. Ministeerri muummee Abiy Ahmed xalayaa banaa jimaata darbe pirezidaantii Joo Baayidaniif barreessaniin Ameerikaan dhiibbaa hin malle Itoophiyaarraan gahaa akka jirtu eeruun Itoophiyaan dhiibbaa kanaaf akka hin jilbeeffannee barreessaniiru. Yaanni waraanni jiraachuu hin qabu qawween callisiifamuu qaba jedhu kan ministeerri deetaa Takkaalliin barreessan qoqqobbii Ameerikaan booda sadarkaa mootummaatti ejjennoon jijjiiramee haa jiraatu yaada dhuunfaa aangaa kanaa haa ta'u wanti beekame hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa dhaabbileen miti mootummaa idil addunyaa 31 naannoo Tigraayitti beelaaf waraanni akka dhaabbatu xalayaa hoogganaa UN Antooniyoo Guutereezii fi miseensota mana maree nageenyaa UN'if barreessaniin gaafatan. Qondaalli UN kun mana maree nageenya jaarmechaa dabalatee gamtaa Afriikaaf kaan irratti dhimma Tigraay irratti xiyyeeffachuun qaamolee walitti bu'iinsicha keessatti hirmaatanis hirmaachisuun beelli kun ka bara 1977 mudate caalaa hammaachaa deemuu isaa hubachiisuu qabu jedhan. Dhimma konkolaattota gargaarsaa namoomaa fe'anii Tigraay seenanii osoo hin deebi'in ugguramanii hafan 428 ilaalchise wal himannaan UN mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti hammaateera. Qondaalli hooggansa balaa Mitikuu Kaasaa rakkoon ka UN TPLF yoo jedhu dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa mootummaa Itoophiyaa himata UN ammoo qaamolee lameenuu himateera. Chaayinaa magaalaa Beejingitti dorgommii roobootiks geggeeffameen barattoonni yuunivarsiitii teekinooloojii fi barnootaa Teenzeen lammiilee Itoophiyaa ta'an 5 warqee meetiif naasa injifatan. Barattoonni Itoophiyaa kunneen Salaamuu Yisahaaq, Abukam Geetaachoo, Tsaggaayee Alamuu, Yohaannis Hayila fi Heenook Seefuu jedhamu. Dorgommii kana irratti dorgomtoonni 2,000 ta'an yuunivarsiitiiwwan 20 fi dhaabbilee qorannoof daldalaa irraa hirmaataniiru. Manni murtii Morookoo dhiirota 11 bara 2018 shamarree ganna 17 haala suukanneessaa ta'een gudeeduu butuun himataman hidhaa waggaa 20 adabe. Shamarree Kadijaa jedhamtu godaannisaa warreen ishee gudeedan harka ishee irratti qaqqabsiisan waliin uummanni argeera. Oduun har'aaf qabanne kanu. Oduu sattaanuun Itoophiyaatti tajaajila geejjibaa teekinooloojiin deeggarame kennuun ka jalqabaa akka ta'e raayid ka hundeessitee fi yeroo ammaa jaarmiyaa kana ka hooggantu Saamraawit Fiqiruu badhaasa Afrikaa keessatti kennamu Open for Business Award jedhamu ka bara kana argatteetti. Dubartiin haadha mul'ataa damee biizinesii bara kanaa jedhamuun badhaafamte kun tortii waayila keenya BBC afaan Amaaraa Mintasnoota Shomee waliin taasisteen badhaasa kanaaf akkamiin akka geesse ibsite. ስራ ፈጠራ ላይ ስንመጣ መፈጠሩ ብቻ ሳይሆን ድርጅቱ waa'ee hojii uumuu irratti hojii uumuu isa jedhu qofa osoo hin taane akka ulaagaatti naannicha keessa dargaggoota jiran kan hirmaachisedha kan namoota hedduuf hojii carraa baneedha kan jedhu ni ilaalama. Inni biraan ammoo akka biyyaattis dhiibbaa guddaa kan uumuu danda'edha isa jedhu ilaaluun injifataa filatu. Egaa ulaagaalee kanaan waggaa kanaaf an injifattu ta'ee filatameera. Raayidii jalatti akka waayilaatti konkolaachistuummaadhaan Finfinnee keessatti qofa dargaggoota 37,000f carraa hojii uumneerra. Yeroo gara magaalota biraatti babal'isnu ammoo carraa hojii dabalataa ni uumna jedheen abdadha. Dhaabbata keenya keessatti dhaabbiin qacaramanii kan hojjechaa jiran ammoo namoota 500 ta'anidha. ድርጅታችን ውስጥ 500 ሰራተኞች ናቸው። Jalqaba wayitaa yaadi tajaajila geejjibaa raayid eegaluu dhufeef haga kanaaf beekama jedhee hin yaanne ka jettu Saamraawit akkamiin akka eegaltes himti. መነሻ ሀሳቡ ከችግር ነው የተነሳ ነው። ደሞዜን አጠራቅሜ yeroon dhaabbata kana eegalu rakkoo irraa keenya. Miindaa koo walitti qabadhee kaapitaala birrii 40,000 ta'uun eegale. Rakkoo uummataa furuu kan jedhu irraa ka'uuni. Yeroo sanatti fayyadamni smaartfooniis ta'ee intarneetii guddaa hin turre. Kanaaf tajaajila kana kennuu kan eegalle karaa ergaa barreeffama bilbilaanidha. Jalqaba qofaa koo dhaabbata kana hundeessus boodarra garuu karaa investeeraa fi birootiin walitti dhufuun amma 6 taaneerra. Kanaan dura biyya keessatti badhaasa hedduu injifanneerra. Akka sadarkaa addunyaatti garuu kun kan jalqabaa keenyadha. Badhaasa Africa Open for Business Award jedhamu hawaasa diaasporaa Afrikaatu waggaa waggaan lammiilee ardichaa dameewwan biizinesii garaagaraa irratti bu'aa qabeessa ta'aniif kenna. Paarlaamaan Itoophiyaa caamsaa 6 bara 2021 TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo WBO shororkeessitoota jechuun labsee ture. Manni marichaa lubbuun lammiilee nagaa darbuu manca'iinsa qabeenyaa akkasumas buqqaatii lammiilee iddoowwan garaagaraatti waggoota 3 darbanitti uumaman keessaa gareeleen lamaan harka akka qaban ibsuun ture ka shororkeessummaan labse. Gama biraan ammoo hidhattoonni WBO ka mootummaan Itoophiyaa ABO shanee jedhuun akka
karaa nagaa harka kennatan waamichi taasifamaa jira. Gidduu kanas hoogganaan duraanii woboo zoonii kibbaa Gollicha Dheengee wayita gara biyyaa galu qondaaltota mootummaa Itoophiyaan simatameera. Gaaffiin jiru garuu hidhattoota woboo meeshaa hiikkatanii galan akka Gollicha Dheengee fa'aa yakka shororkeessummaa ittiin farrajaman kanaan himatamuu ka jedhudha. Dhimma kanarratti Zalaalam Taaddasaa hoogganaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera. Hidhattoonni qabsoo nagaatti dabalamuun bu'aa qabu ibsuun eegalan. Kaayyoon isaa inni guddaan namni kamuu biyya kana keessatti hojii hojjete keessatti badii balleessuu danda'a. Badiin inni balleesse Oromoon duudhaa qaba. Aadaa mataa ofiisaatii qaba. Keessumatti namni balleesseeraa dhiifama yoo jedhe dhiifama gochuun araaramuun amala keenya. Keessumaa immoo borumtaa ayyaana irreechaa kabajuuf deemaa jirrutti Gollicha Dheengee gara biyyaatti kan deebi'e. Kanaaf isa simachuun duudhaa Oromoon qabu kaleessaa dhugoomsuudhaan karaa nagaatiin qabsaa'uun barbaada. Nagaatti deebi'uun barbaada. Waggootii 28 biyya bosona keessa taa'ee uummata koorraa adda bahee jiraadhe. Amma garuu haala biyya kana keessa jiruun biyyatti deebi'ee nagaan jiraachuun hin danda'amaa jedhee murteesseeti gara biyyaatti akka deebi'u kan godhame. Kanaaf ergaan inni dabarsu guddaan yoo walii galle yoo waliin mari'anne rakkoo kamiinuu waliin hiikuu hin dandeenya. Nagaadhaan ol wanti biraa wanti jiru jiraachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya mirkaneessine waliin hojjechuu dandeenya. Qaamni fedhii nagaa barbaadu qabu jiraatu yoo jiraate immoo Oromoon Oromootti dhukaasuun Oromoo ajjeesuun Oromoon Oromoodhaan wal faallaa dhaabbachuun yeroon isaa amma miti. Kanaaf waan yeroon itti darbeen waliif ammeessaa jiraachuun irra hin jiru. Kanaaf gara nagaatti dhufuu qabnaa ergaa jedhu kan inni dabarsu. Gollicha Dheengee waliin qondaalonni mootummaa dubbii taasisaa turan akka deebi'aniif illee marii gochaa turanii gara Naayiroobii illee dhufanii akka waliin mari'atan akkas himamaa ture. Sun dhugaama moo ofuma isaa gara mootummaatti deebi'uudhaatiif itti amanee siin qunnamee karaa kana deebi'e? Gollichi Dheengee murtoo ofii mataa isaatiin akka murteesseedha kan nuyi qabnu. Murtoon inni murteessee Oromoon Oromoo ajjeesuu taa'ee dhaggeeffachuun ol wanti nama qaanessu hin jiru. Kana taa'ee dhaggeeffachuun akka qabsaa uummata Oromootiif maqaa Oromootiif manaa bahee tokkotti anaan hin madaalu waan ta'eef qabsoo kana keessatti itti fufuun irra hin jiru ejjennoo jedhu qabateeti kan inni abbootii gadaa naannoo sana jiran hooggantoota naannoo sana jiranii wajjiniin odeeffannoo wal jijjiiree gara biyyaatti deebi'uu murteesse jechuudha. Kanaaf murtoon kun murtoodhuma kan Gollicha Dhengeeti. Gareen kun sarbama mirga namoomaatiin himatamaa ture. Namoota nagaa ajjeesuutiin saamuutiin mootummaan himachaa ture. Amma mootummaatti gaafa galu Gollichi badiin itti gaafatamu ni jiraata moo akkasumattiitiin araaraan bira darba? Warri nagaadhaan gara biyyaatti galuu barbaadan biyyatti nagaan galaa. Yoo nagaan galtan uummanni kun araara beekaa jedneeti waamicha kan goone akka dhaabaattis haa ta'u akka nama dhuunfaatti akka gareettis waamicha sana fudhatanii yeroo biyyatti deebi'an namni akka isaan kaleessa hojjetaniif seeratti dhiyaachuu qabu jedhee seeratti dhiyeessuudhaaf adeeme hin jiru. Namoonni sirna kanaan yookaan immoo humna kanaan miidhaan isaan irra ga'ee jira. Garuu inni dursaa itti fufnee miidhaa geessisuu keessaa deebi'uu qabnaa kan jedhu kan akka waan guddaatti ilaalu ni darbeera. Gara fuula duraatti garuu itti fufnee Oromoon Oromoo ajjeesaa itti fufuu hin qabu. Oromoon warra gumaa ta'aa jiraachuun isarra hin jiraatu jedhanii murteessuun gootummaadha. Kan dubbiin galee fi akkasitti murteesse kamiifuu mootummaan naannoo Oromiyaas uummanni Oromoo saadaa isaatiin dhiifama godhee gara nageenyaatti akka inni deebi'u gochuudha kan akka galmaatti qabannee deemnurraa kan hafe kan nagaa barbaaduuf karaa nagaatiin socho'uudhaaf murteesse kamiifuu dhiifamni godhamee gara biyyaatti deebi'ee jireenya isaa siyaasaas kallattii siyaasaa barbaade keessatti qooda fudhatee itti fufuu danda'a. Kun immoo duudhaa Oromoo ganamaatis waan ta'eef kana gochuudhaaf kallattiin ta'e wanti seeraan gaafatamu jedhamee gara kanatti deemamu hin jiru. Tarii gareen kun shororkeessummaatiin labsamee jira. Seerri kun karaatti hojiirra ooluun jiru jechuudha humnoota kanneen irratti yoo isaan nagaatiin deebi'an. Shanee ta'eetan yookaan immoo shororkeessaadhuma sana ta'een akka shororkeessaa sanaatti gurmaa'een deebi'ee dhufaa carraan jedhu carraan akkasii hin jiru. Humni kun humna shororkeessummaatti farrajamee sochii akkasii gochuu hin danda'u jechuudha. Maqaa sana qabatee kallattii kanaan sochii biyya kana keessatti gochuu hin danda'u. Garuu immoo akka nama dhuunfaatti namni garee sana keessa jiru hooggansas haa ta'u miseensa garee sanaas namni ta'ee achi keessaati kana nagaatiin matatti makameen jiraachuu barbaada jedhee yoo dhufe gocha shororkeessummaa sanaan akka qaamaatti waan itti gaafachiisu qaba jedhee nama. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee keenya har'aa xumurree jirra. Akka qopheessiteef Raafolii Dhugaasaati ogeessi teeknikaa Oskaar Bungaa an Hamzaa Huseeniin ture. Odeessaalee dabalataaf gara marsariitii keenya deemaa isiniin jenna. Boraa walitti deebinutti nagaan bula.